Hai akkam jirtan hordoftoonni chaanaal kiyya nagaa keessanii jirtu fayyaa keessanii siniin jedha. Warroonni chaanaal kiyya faaraa taatan subscribe, like, share gochuun dirraafatinaa siniin jedha. Iddoo jirtanitti nageenyi siniif haa baay'atu. Jirtuu mee akkam jirtan nagaa keessanii? Please subscribe gochuu hin dagatinaa siniin jedha hordoftoota kiyya. Maatiin nuuf ta'a. Inna harrammoo viidiyoo makootiin dhufee jechuudha. Mee akkam ijoolleen mana madaama jirtan mee hoo'i akkam isinitti qaba dhugaa waaqayyo. Wayyo. Dhugaa waaqayyo nu xabbafamne mee laalaa. Akka nu godhe agartanii. Inu xabbasee nu waaddamne dhugaa. Gubataa marqaa hubataa targaa dhaamitiire nama makan. ስለዚህ guba mana madaama numatu beeka malee namni nun beeku jechuudha. Inna jabaadha isiniin jedha. Uumamittiin dabarti. Innu ka guyyaa nu dabarti jechuudha. Kanaaf YouTube kiyya like, share, subscribe, comment gochuun irraanfatina war isiniin jedha walaa jajjabeessinu. Namni kanarraa fi nagaa keessanii dhugaa baay'ee yaade warroon amma ammaatti like fi subscribe na gochaa turtan galatooma guddaa sin galateeffadha. Baay'ee tokko siniin jedha hordoftoota kiyya. Garuu amma sin geenye ganaadha. Subscribe xiqqaadha. Narraa deeffatan ta'een beeku ani. Narraa deeffatan natti fakkaate dhugaa. Maaliif garuu gootanii warrattanii maa deeffattan? Hin gaabbitanii? Ittiin kaffaltan adii rakkoon qabu. Subscribe godhanii warratanii narraa deeffatan. Hai Oromoo. Maali garuu mittiin kun andi maal sin godhe? Dhugaa waaqayyo ammoo odoo amma TikTok isanii wiin isaa gara YouTube kana ta'e besmaa. Baay'ee tokko bareeda ture garuu hin ta'u malee. Yaa Rabbi kan baani TikTok nurraa cufsiisi jennee waa kakadhanna gaafa isaan Facebook fi gara YouTube itti deebi'anii jechuudha ijoolleen. Amma isatu qalbii isaa saame. Inna lamannanyaa rakkoon qabu iddoo jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Oromoo walaa jajjabeessinu dhugaa. Amma seegaa biraa jechuudha YouTubein isaanii dhugaa waaqayyo anna dura banaa anna booda banaan subscribe isaanii meeqarra jira seetanii subscribe naannoo 40 naannoo 60 dhageera jechuudha nan 100 guutee yoo hin jira. Kan baanin YouTube tu badhaasaan kenneef jira jechuudha an argatanii 100 galanii jechuudha. Nuti immoo kunoo asuma jirraree 300 maaliif akka ta'e beekuu inaaffa ta'ee kanaaf hordoftoota kiyya iddoo jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu. Like, comment gochuun irraanfatinaa isiniin jedha. Akkanatti dafqineeti nu agartanii. Inna iddoo jirtanitti waaqayyo si wajjin naa ta'uu jajjabaadha.